Asena one barumsa sinita wahi snifidera in Qayyatte azra da kana kaisini garsiisu barbaadeefi kuni haalatti qayyatan biyya alaatitti jechuudha. Qayyanii beektanii namni Oromoo taatan hundinuu dubartiin ammaan qayyannu garuu so faayidaan qayyaa baay'ee faayidaan qayyaa waan baay'eedha. Qayyi baay'ee gaariidha. So har'a ammoo kana akkaataatti qayyataa isin agarsiisuu barbaadeeti. Kana isin agarsiisuu barbaadeefi namoonni baay'een dubartoonni keessattuu biyya alaa jirtanii yeroo baay'ee yeroo deettanii kaatanii dugda himattanii rakkina dugdaa baay'ee himataa namni alaa including warra dhiiraallee ta'ee manguddoota ta'ee so eessa akka bitamuu akkamitti akka godhamuu waa hunda isinitti hima. So amma harki wanti hundi kiyyaa keessa jira. So tokkoffaa yoo qorra qabaattan jechuudha. Qabbana jedhaa namni tokko fakkeenyaaf ana yeroo gabaabaa dura fuulli gara tokkochaa paralaazna ta'ee kana yoo kolfullee cinaa tokko kolfa jechuudha. Namoonni baay'een qorrassi dha'ee cinaa kana naan jedhanii cinaan kun hin socho'u yeroo baay'ee cinaa kana qofatu socho'a jechuudha. So wanta ho'aa steamy jedhanii akkuma amma argitan kana. Please, I'm on the video. Whoever is there, can you please go close the door? Thank you. So, steamy demin anjadani namni baay'eni. So, online research godhe steamy ufii kiyyaa akka gatii yookiin gatiin hedduu ta'e yookiin gatiin isaa gadaanaa ta'e bitadhee jechuudha. Amazon irraa warri beektanii eBay-rallee jira, Amazon irrallee jira. So temperature is jijjiirteetiin fayyadamuu dandeetta jechuudha. Especially dhugumatti isinitti an wanta na fayyade tokko nama dhoksu waan hin beekneef video kana isinitti argisiisu barbaadeeti. So dubartiin yeroo deetnee kaanee dugdi nama dhukkubaa especially biyya alaa kanatti limmee nama waraananii like pedura warri waraanata limmee dugdaa kan yeroodhaaf nervii nama yookiin nama akka wanni hin jenne dhorgu akka dhukkubbii ciniinsuu ta'ee waan akkasii dhorguuf nama waraananii biyya kanatti kanarraa kan ka'ee dhukkubbii dugdaa baay'ee himannaa nu dubartoonni. So steaming baay'ee barbaachisaadha. Steam jechuun hurka jechuudha. Mala hurkaatiin wanta kuno elektrikii wanni jettee sokkeettii qabaa. So kana keessa kanatti teettee ufukkaamsitee akka qilleensi hin baane wanna fudhatta jechuudha. So hedduu nama dafqisiisaa temperature hir'isuu dabaluu dandeessaa. So this is very important and wanta baay'ee bareeda jedhee yookiin ofii kiyyaa wanta na fayyadeef dugdis na dhukkuba akkuma argitan cinaan fuula tokkollee xiqqoo paralaazna ta'ee ture. So wanta yoo qabbana ta'e qorra ta'e na fayyada kan jedhu kanaafis garuu dugda hedduu na wayyataa jira. Hedduu na dhukkubaa ture yeroo dahee ka'u baay'ee na dhukkuba. So erga wanta kana fayyadamuu jalqabee hedduu jijjiirama guddaa argeera jechuudha. Namni tokko kan dhaabbatee ittiin deemu dugdaa yoo dugdi keenya fayyaa hin qabaanne ta'ee dhaabbatnee deemuun hedduu nu rakkisa jechuudha. So especially dubartii fi recommend baay'ee godhaa jechuu barbaadeeti. Gara keessaatiin na dubbisaa. This thing is very important, trust me. Ammallee kophaa isaa sun ta'ini there is like I don't know herbal store bakka qoricha aadaa maalii itti gurguramu jira warra Aasiyaa bira. So wanta urgaa wanta garaa jira kanneen ka isa waliin wanni jedhamu jechuudha ulatamuu danda'u. So wanta kana bitee walitti dabalee
jechuun baay'ee urgaayaa qorsoma garagaras qaba qorrasii qabaate si keessa baasa biyya kanatti limmoo qorra si waraanu hin danda'ani akkuma beeknu qorra waan jedhamu yuun beekan faranjiin so wanta baay'ee nama barbaachisa dubartis ta'ee dhiiras nu barbaachisa so kanaan ala wanta hedduu naasa'uun barbaadu garuu just go ahead and Google the benefit of steam for our body, whatever. Just go Google and you can get the benefit. You'll be too bad Amazon era. You can sell that like portable steam. So yeah, bitadhaaf fayyadama yoo barbaadani jechuu barbaadeeti dubartiin especially biyya alaa jirtanii dubartiin biyya keessallee jirtanii please maal jedhan dubartii yartu maal jedhan hiyyaratinaa uf qaqqabaa babbareeda abbaa manaa keessaniifis just in general like dubartiin gariin dhalle jettanii foof gadhiistanii maali ammallee qayyi baay'ee barbaachisaadha aadaa qofa osoo hin taane fayyaa namaatiif qayyi baay'ee barbaachisaadha mukkeen qayyaa garagaraa ni jira biyyaa akkaataatti qayyatanii yoon beekne manguddoota keenya gaafadhaa dubartiin ammayyaa jechuudha waan aadaa ganneerra hundi keenya qayyadha qayyi baay'ee bareeda fayyaa keenyaaf yeroo hunda tokkoffaa qaamni kee yeroo hunda ijoollee fakkaataa yoo qayyatte jechuudha lammaffaa dhukkubni siin argatu so infection garagaraaf hin saaxilamtu dubartiin gariini odeetne kaanee dhukkuba garagaraa or infection garagaraa dhiigni garaa keessa fattaafee dhukubuu danda'a you know waan baay'ee barbaachisaadha qayyi jechuu barbaadeeti kanaan alatti illee urgaa qaamallee sii kenna the same thing kunillee kanuma akkasiiti everything wanta qayyaa muka hunda qaba why not I don't care biyya faranji whatever you know ega baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa beekee na fayyada jedhee baree because namni gowwummaatti fakkaata mi faranjiinu hin beekanii jechuu faayidaa qayyaa biyya alaatitti illee ora kana dhaba jechuu barbaadan yoo jiraatan jechuudha so yoo barbaadan for real I'm sure this is very 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 crucial for women kana isinin jedha dubartiin keessattuu manguddoonni keenya especially dugda himanna yeroo baay'ee so namni kamuu fayyadamuu danda'a temperature hir'isuu dabaluu dandeessaa so akka kana jira keessateetti kophaa keetitti kan itti wanna jechuu dandeettu kunoo 8 dafqee diimaa arroo magaala so good I feel so good yep wanda brand anin jaaladhu live illee ba'uun jaaladhu haasawu illee ba'uun jaaladhu but hedduu haasawu qaba garuu haasawu fedhu namni kenna waan baay'ee namaan jedha even bambana kenna you namni arsi I don't know they don't even okay kun barumsa I don't know garuu waan barumsa dabarfadha they don't like it and garuu waan na fayyade tokko namaa finima ufitti bicha qofa fudhadheen cadhisu or ufitti fayyadameen cadhisu kanaaf waan luquntu miti jechuudha so I'm not selfish jechuu barbaadeeti yoo beekuu barbaadda waa'ee kana gara keessaatiinis na dubbisaa gara mukkeen qayyaa bakka bitaniis na dubbisaa so ammoo wanta godhuu qabdan yoo bittanii fayyadamtanii isaa akkuma isiniin jedhee dabaluu hir'isuu dandeessanii namni hir'ina dhiigaa maal akkasii qabdaniif of eeggannoo godhaatiin temperature hir'isuuf dabaluu dandeessanii akkuma isiniin jedhee remotis qaba what else qaama keessan dhadhaa addaannu yookiin asitti illee dhadhaan raafamuu ni danda'ama namni hin beekne areera bittanii raasuu hin dandeettanii that's what I do akkas godha jechuufi kiyya yoo san hin feenne olive oil zayita weeraa fayyadama dura qaama keessan hunda dibadhaa yookiin dammaa walii yookiin akkanumaan hunda qaama keessanii dibadhaati keessa seenaa isinin jechuu barbaada akka qaama keessan hin miine so yoo waan faayidaa irraa argattan ta'e or just like it godha comment godha share it if you want so that's all I have for today thank you so much